Viidiyoon yeroo darbe dhimma CapCut appilikeeshinii irratti isiniif hojjedhe keessatti akkamitti namni tokko CapCut irratti viidiyoo isaa gara piraayimarii irraa qabee haga piroofeeshinaal wayiitti viidiyoo isaa edit gochuu akka danda'u isinitti agarsiisee ture. Viidiyoo har'aa keessatti CapCut irratti akkamitti karaa salphaa ta'een piroofeeshinaal wayiidhaan fiicharii shan gurguddoo fayyadamuudhaan viidiyoo isaa karaa salphaatiin edit gochuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu akkasumas immoo viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa. Egaan jalqaba irratti gara CapCut appilikeeshinii keenyaa ni seenna. Viidiyoo irratti hojjechuu barbaanne sana erga baafannee booda taayim fireemii keenya irratti ni gala. Kana booda egaan jalqaba irratti wanti irraa kaanu kalar gireediidha jechuudha. Viidiyoo keenya wantoota kalar gireediidhaan wal qabatan hunda sirreessuu waan qabnuuf sanarraa kaana. Biraayitnasii isaa, kontiraastii isaa haga ta'e tokko ni daballa. Saturation isaallee xiqqoo egaa daballee booda claritii viidiyoo keenya dabaluun barbaachisa waan ta'eef isa kana CapCut irratti firii waan ta'eef haga dhumaatti kennuuf ni dandeessu. Almost haga 90 tokko kenneefi HSL keessatti kalariiwwan hunda viidiyoo keenya wal qabatan tokkoon tokko isaa irratti tuqnee sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan yoo barbaanne reedii irra piinkii irra gochuudhaan viidiyoo keenya wajjin waa wal qabatu irratti yaadnoo jechuu ni dandeenya. Itti aanuu shaadoo viidiyoo keenya xiqqoosaa gadi buusna haga ta'e tokko. Haayilaayitii isaa xiqqoo ni daballa. Temp iddoo jedhu kana egaa xiqqoo gara maayinasiitti fudhachuu qabna jechuudha. Maaliif viidiyoon keenya kooldi ta'uu qaba sichueeshiniin isaa jechuudha. Bilaakii isaa kana xiqqoo ishee yoo hir'isne bifa kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaan bifa kanaan kalar gireedii viidiyoo keenyaa sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu keeyfireemiidha. Keeyfireemii immoo waan baay'eedhaan hojjechuu dandeenya. Inni tokko biraayitnasii yookaan immoo opaasitii viidiyoo keenyaati. Saawundiidha. Audiyoo viidiyoo keenyaati. Wantoota kana sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti iskeelii viidiyoo keenyaa taayim fireemii fayyadamuudhaan akkamitti akka sirreessinu ilaalla jechuudha. Bifa kanaan iskeelii viidiyoo keenya sana dabaluu ni dandeenya jechuudha. Egaan itti aanu taayim fireemii fayyadamuudhaan ammas akkasumatti opaasitii fayyadamnee akkamitti biraayitnasii viidiyoo keenyaa bifa ismuus ta'een gara fuul biraayitnasiitti akka seenuu danda'u isinitti agarsiisa. Ishee kana gara gadii gara fuulduraatti butuudhaan direct opaasitii viidiyoo keenya yoo daballe by default of masaa taayim fireemii yookaan immoo mallattoo daayimandii kana nuuf fida jechuudha. Bifa kana argannaa jechuudha. Yookaan immoo viidiyoon keenya suutuma suutaan gara biraayitnasii guutuutti darbaa deema jechuudha. Vooliyuumii keenya illee akkuma kana taayim fireemii fayyadamuudhaan vooliyuumii keenya gara xiqqaarraa gara guddaatti guddisaa deemuun ni danda'ama. Kanatti aansee egaan teekst effeektiidha jechuudha. Teekst effeektiin keenya
time frame-dhaan yookaan immoo key frame-dhaan wal qabatee akkamitti effektii tekstii keenyaa bareedaa akka ta'utti filachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaan viidiyoo kana keessatti CapCut video editing jedhee kan tekstii wayii barreessa. Iddoo kanatti foontii isaa, istaayilii isaa akkasumas immoo effektii isaa, animeeshinii illee dabalatee sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Foontii isaa yeroo baay'ee Monstral kan jedhamu filadhaa. Isin kan barbaaddan filachuu ni dandeessu. Monstral hojjettan bifa kanaan ni dhufa. Isa jalqabaa kana filannaa jechuudha. Kanaa booda egaan istaayilii isaa akkasumas immoo effektii isaa sirreessuun ni danda'ama akkaataa filannoo keenyatiin. Anama effektii keessa seenee isa kanan filadhaa. Ana viidiyoo keenya tekstii keenya xiqqoo minimaayiz goonee gara gadiitti fudhanna. Kana booda egaan akkuma isa duraa sana keyframe sana apply goona jechuudha. Jalqaba irratti position isaa kenninee fi gara gadii kana booda gara fuulduraatti yookaan immoo dhuma tekstiitti gadi deemuudhaani tekstii keenya sana gara olii fudhanne by default ofuma isaa keyframe sun dabalama jechuudha. Kana booda tekstiin keenya bifa kanaan gar jallaatii gara oliitti flip godha jechuudha. Okay, inni itti aanu transitionidha jechuudha. Transitionin egaan viidiyoo keenya keessatti iddoo adda kunne yookaan immoo iddoo dubbii itti xumurree gidduutti transitionii daballa. Kanaaf transitionii kana fakkeenyaaf full and reveal kan jedhu kanaan isa kana yoo daballu sakandii yookaan immoo hamma turtii isaa hir'isuu ni dandeessu. Kanaaf transitionii keenya bifa kana horataa jechuudha. Iddoo kanatti transitionii keenya bareedaa akka ta'uu fi sound effectii garaagaraa filachuu dandeessu as keessaa. Kana keessa tokko kan isinitti tole irra gochuun ni danda'ama jechuudha. Transitionii keenya bifa kanaan kan dabarsu ta'a jechuudha. Inni itti aanuu fi inni dhuma overlayidha jechuudha. Egaan overlay keenya fakkeenyaaf wantoota overlay kanarratti sticker yoo tokko dabaleetiin isinitti agarsiisa. Isa kanaan fudhadhee jechuudha akka overlaytti. Ada overlaytanii seentu. Kana booda isa kana green screen waan ta'eef remove background kan jedhu keessa seentanii chroma key'dhaan background isaa remove gootu jechuudha. Egaan bifa kana horataa jechuudha. Overlay nuti daballe suni viidiyoo keenya sanarratti feechariiwwan garaagaraa dabaluudhaan bifa kana akka inni horatu gochuun ni danda'ama jechuudha. I hope viidiyoon kun akkasiin fayyade yookaan immoo feechariiwwan shanan kana fayyadamtanii CapCut application irratti karaa professional ta'ee viidiyoo keessan edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoowwan akka kanaa akkan dabalisiif jedhu barbaadan comment section irratti dabalata jedhaatiin barreessaa. Viidiyoo itti aanu nagaa wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.